haalli yeroo har'a akkuma beekamu gaa jidduu kana namichi Abiyyi Finjuu Prime Minister Finjuu gabbaheeti gartee numaatu sabboonaa xiixaa ta'e gaalichi sabboonaa xiixaa ta'eeti barnumaatu seenaa Oromoo qubee afaan Oromoo nama fideefaa Oromoon boora bareentu namni jaamu iltiraa jiru faa o seenaa o namichi seenaa numa beeka maasha Allah yoo seenaa Oromoo eessitti kaqaree garuu seenaa Oromoo anka gudiina ta'e ka ajaa'iba na ta'e eessitti kaqaree warri waa barreessu dhaqaa seenaa Oromoo irraa barreessaa dhugatti nama bareentu jaamuutu iltiraa jira milal doofaa doomaadha uggii jennu waa takka isiniin galu bar tulluu guulessoo malee kennaati jijjiga soo malee kennaati muyyaalee soo malee kennaa gurraa dhaamolee soo malee kennaa baale sigale gurraa dhaamolee soo malee farramaati asiin maal siin jaa asiin maal siin jaa bar waan boora na jaamu tokkootu iltiraa jira maasha Allah yoo seenaa Oromoo numa qorate gaalichi ammas wayii wanta hayilee fidaa qubee fide nuti hayilee fidaatiis nuuf tokko Oromoo hayyuu Oromooti Sheemman Rashaadiis nuuf tokko hayyuu Oromooti garuu dhugaan jirtu viidiyoo miidiyuma OBN inni irra taa'u kana gaafa wayyaaneen harkaa qabdu san Sheemman Rashaad irra taa'ee exactly miidiyuma inni irratti akkas jedhe maquma jijjiirame malee miidiyaan hin jijjiiramne bara televiziyoonuma boqqolloo kanarra taa'ee Sheemman Rashaad Kabiir Abdullee Kabiir Muhammad Yaayaa sigale dhalataan carcaritti jedhee inni dubbatu sigale televiziyoonuma inni irra taa'ee hayilee fidaa jee kanarra taa'eeti qubee kana jedhamtu naa uumee sigale kana hunda nu barsiisaa ture kana hunda gaamee keessa babaanii ilaalla sigale maaliif hoggii qaallichi marmeela udaanii kutee marmeela udaanii kan inni ajaan uummata Oromoo balleessu kana qulqulleessuun dirqama keenyaa jechuudha saniifuu dhufne isin maal gootan sheer gootaniiti waliin geggeessanii jechuudha akkuma beekamu gaa Oromoon bilisoomtee heje uummata Oromoo first over opinion boojiyamtuun wayyaaneen gartee barandarraa guurtee jaaratte bilisummaa uummata Oromootti himtu uummanni Oromoo bilisummaa jala muree sirribbee qabe silaa bilisummaa himuu qabu uummata kana uummata gartee aboonuti bilisoomne jijjiiramni dhufe jireenyi keenya fooyya'e nageenyi keenya fooyya'e poolisiin gartee sassaabbii gibiraa hundinuu fooyya'e daangaan keenya nuu kabajame please nun jeeqinaa jee ummataa himachuu qabaa jechuudha bilisummaa kana harkatu ummata malee sigale bilisummaa sirni sitti himuu jechuudha sigale kun doomaan gaa kutaa torba kutee markaatto doktorummaa bitatee doktara ta'e waan kana gartee yeroo hunda nuti akka beekumsa qabne waan itti dhiyaannee beeynu jaawarilleen isinumaaf himaa ture jechuudha namichi beekumsa qabu irrina beekumsa qaba san gubbaan kiniina fudhata isinumatti himna siiqa kiniina fudhatee dhufa akka gootaa fakkaatee ijaba baasa hijibaan guyya tokkoon yoo tikireen ichi gakkaate albaatee qofoo guutu sigale bilisummaa tana silaa waan harkate kana ummata ka harkatu mootummaan kun gartee nageenya nuu kabachiise daangaa keenya nuu eeysise nageenya nuu buuse jireenyi keenya ka duraan qarshii 10 ture amma 20-30 galiin teenya akkasitti ol deemaa jirti saniifuu jijjiiramni dhufe ji'ee labsachuu qabu ummata sila sigale ummanni garuu faallaa sanii maal labsachaa jira yaa rabbi eeysumaa tikiree sanitti sirnuma dabre san yaa rabbi tikiree gafne Mallas Zeenaa kun namni du'een galu akkamitti dhiifama gaafannaa jechuu jira sigale ummanni sigale tikiree jarjarree bineensa tikireen hiitee irra teessu
jaldeessa Tigreen hiiteerra teessu wadala Tigreen hiitee fe'achuu jirtu hidharraafitti hiinee wadallii fi jaldeessi midhaan nu harkaa fixee jechaa jira uummanni. Faallaa sanii gabbeeti bilisoomnee tanii jaa. Dhuga akka shayxaana bilisoomnee yaa. Shayxaana jechuun ka dhiiga gannaqu, ka dhiiga dhugu, ka bultii diigu, ka ilmoo gudeechisu, ka mana barumsaa diisisu, ka gartee abbaa gadaa guutuu rashanu, ka hayyoota guutuu rashanee wallaaltota mana guuttatu. Sigale ka dardarri dalagaa dhabee gartee kara Suudii Miilaan osoo deemuu qurxummii nyaatamu, kara Liibiyaa osoo deemuu gartee qurxummii nyaatamu. Amma lubbuun rakkiste addunyaa irratti lubbuu uummata Itoophiyaati. Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaa sablammitti qabi Oromoo Affaar Kambaataa Walaayitaa warrachi keessa jiru kanaa lubbuu uummata Itoophiyaati tarakkiste. Bilisummaan baanan tanaa dhiiroo. Bilisummaan shayxaanaa tanaga. Maaliif shayxaanni hoggiin inni gammadu hoggii bultii namaa diigu, hoggii obboleessaa fi obboleettii wal lolchiisu, hoggii maatii gartee adda facaasu, hoggii ollaa adda facaasu, hoggii biyya adda facaasu, hoggii diina sii baay'isu gammadaa jechuu shayxaanni. Shayxaanaaf garuu bilisummaan tana ta'uu dandeessi jechuudha. Garuu bilisummaan uummataa qulqulluun bilisummaan beekamtuun sun tami dursa namni nageenya argachuudha. Sigale. Nageenya argachuu bilisummaan dura wahuma qabdu tanaa nyaachuuf kan ichi kaayyatte wayin bitattee uffachuuf tan dhalte barsiifachuuf tan horte gartee itti fayyadamuudhaaf nageenya argachuu qabda jechuudha. Bilisummaan duraa san ummanni bara amma lubbumaan jiraannaa gatiin nagayaa meeqanii bitannaa jechaa jira ummanni Itoophiyaa. Bilisummaa dhiisi. Sigale. Amma kun doomaan gartee Oromoo bilisummaa barsiisuu dhiisi. Ummanni Oromoo gartee bilisummaa isaa sirriitti beekaa jechuudha. Bilisummaan maaliin madaalamti? Galii ati harkattuun jireenya sii fooyyeen, daangaa sii qabateen, nageenya sii bu'een, alaabaa dhaabbatteen, afaan keetiin tajaajilamu. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e moo? Finfinnee har'a Amaaraa kennuu deemu. Dirree Dhawaa har'a Soomalee kennuu deemu. Tanaatu gartee Oromoof deebi'e moo? Tana Oromootu gartee qabeenya kana fayyadamuu eegale moo? Wadala gartee ifi ergatu ashkara gartee barandarra wajji guddatan kakkasaa ol guuratee uummata kana cafaysiisu. Sigale? Malee bilisummaan Oromoon harkatte tamime. Mee takkanaa himi gaafii Oromoo tan inni deebise takkanaa himi. Osoon jijjiga namaa harka jirtuuti. Eeltiraan teetii jaa. Barnamichi diina uummata Oromoo guutuu marsee Oromoo guutuu ayroonnaan waan uummanni Oromoo kun godhe. Qaallichi kun gaafa du'ellee akka sabni Oromoo kun nagaan arganne. Akka Oromoon gartee gaafa akkasii amma uummata Amaaraa kana maaliif wal amanuu dadhabnee akkana wal maddiyaan waan mililik dalageefi bir. Wanni qaallichi doomaan kun dalagu jiru akka namni Oromoon amanne aangurratti Oromoon amanne akka Oromoof diinni baay'atu san godhuutu gartee bilisummaadhaan mee rabbisodaan. Arra Soomaleen dur abbootiin teenya keessa baqattee duskannoo godhattee aabaa warratti dubbachuu jirru tana jaarte qubee afaan Oromoo tana irratti hin barreessinu tana tan itti wal arrabsitan tana isinii uumte Soomaleen sun arraa harkaan hunfeetu diina nu godhe. Suudaan akkasii jechuudha. Keeniyaan akkasii jechuudha. Jabuutiin akkasii jechuudha. Eeltiraan akkasii jechuudha. Keeysoo gartee Walaayitaa fi Kambaataa fi namni hundimmaa sodaafuusa malee yaa'oo duraayyoo Oromoon nagee harkattee bar sabni guddaan lafa qabatee nullee nageenyaan nuu bu'a jennee yaadne idaan uummata nagee buureessu jaanii akka Oromoo yaadan akka ganaafillee Oromoon aangoo dhufuu hin dandeenye akka namni saba guddaa kanarratti abdiin horan namichi kun san dalageeti seenaa saba kanaa balleessu jira moo mee Oromoof hojjechuu jira jara keenya laala san gubba yoom san qofa keessa Oromoo caccabsee jechuudha waan amma dirqiidhaan wali suphu jiru tan baruma tokko dura namni kun
mana abaluu mana arsii mana harargee tiktooku marrabar lafa seete tiktooku mana arsii dhayta mana harargee dhayta mana wallaggaa dhayta mana walloo dhayta waliin jechuu eegalee jechuu ummata eengadda waliif du'uu ture wajjiin du'uu ture ummata abbootiin isaa harargeerraa ka'ee baaletti dhufe wajjiin qabsaa'uu ture baaleerraa ka'ee haga gartee khamiseen baatutti walloo wallaggaan wal keessa deemee waliin labsee wajjiin qabsaa'uu ture afaan godhee jechuudha dura keessa oromoo caccabsee yoo shawaa bira dhufe haay isinii baalagisi jedhaniiti bar namni isinitti akkana godhata isiniitu qabeenyi horate abiyyi isin fayyada jedhanii nakka'anii way'an isinii jechaan akkana jaajaan si gale hoggii wallagga bira dhaqee bar isinii biiroo guute wallaggi nama barate bakkayyuu isii jira jedhanii anduu bakka miin godha isiniif jechaan gaafe gatii kafalu jira jaan si gale yoo jimma bira dhufe an ilma keessanii an akkana ammaarreedha ammii tirkishoo yoo arsii bira dhaqee bar adaamaa isinii guute jedhanii maarree jedhanii shawaan tun isiniin feetu wallaahi waan nanaasa'u tana guutuu qaallicha kana haasa'u si gale akkana jeenna oromoo guutuu wal shakkisiisee fixe awwaluu abdiitiif ishi mallis waliin dubbisanii bar amma wajjiin dalagan si fakkaattee awwaluu waan birootti hima shiballisitti waan biroo hima adaanechitti waan biroo hima alamuu sime waan biroo himaa jechuudha keeysoo isaa tanaawu caccabsee fixee jechuudha doofaan bar namni bakkarraa dhufe tana jabeeffateeti gaachina godhatee silaa bakka biroo deemaa bakkumarraa dhufe tanaawu daakee fixee jechuudha hagat akka gartee sangubbarraan koominiitii biyya alaa tana ta oromoo tana sigale sakkareeyyaa fi gartee faarsee bulaa kana gadhiiseeti sigale dachiisini kana maal jeeti waadaa minaal baata sigale allahu alam katabbii dhadhaa dankale sigale dhadhaa tokko dhufe biyya teenya allahu alam jedha nama na nyaatu rabbii beeka jechuudha sigale gartee durummaa allahu alam waada seeneetiif sigale koominiitii oromoo biyya alaa tana caccabsee fixe sigale haga kunoo oosaa birrii kafalee fi sigale oosaan ka oromoo kun maallaqa fudhatee jiran sigale ka amaaraa beey maganjee jalaatiti haga asitti gartee koominiitii oromoo hunda caccabsee instituushina gartee sabni kun ijaarratee gartee wanti kun narraa himi diyaaspooraan kun walitti hin dhufu hunda waan waloon qabnu hunda caccabsee fixee jechuu keessa seensise oromoo hangan takka daareessee bu'aan inni daareesse tana wali guurree amma oromummaa diriirsu jirra jechuudha rabbii fi hayyoota keenyaa fi waba wajjiin galanne haa ga'u waan kana gartee itti caccabnee godhu jirra jechuudha meemma saba kana godhuutu saba bilisoomsuu mee rabbisotaan bilisummaan kanaan ibsamaame bilisummaan hayyuu lagattee doofaa maxxanfachuun ibsamaame bilisummaan ummata gibiraan gidirsitee buusaa gonofaatiin buusii milishaatiin buusii raayyaatiin buusii maaliitiin sigale tokkicha qabu gurgursiiftee ummata hongeessitee kun umma mindaa hojjettootaatu guutu ummata irra dabalu yaa'anii jechuudha mindaa duraan mootummaan kafaltu bulchaa godinaatiif si kafala pirezidaantii si kafalaa fi jechuudha sigale mee bilisummaan kanaa oromoon kanaaf qabsaa'e arrabar kadhalate yaa rabbi kamittiin gara deebee jechuun jira hagaraa jiru dhalachuu dhiisi kadhalate akkamittiin gara deebi'aa jechuun jira sigale hangas takka if jibbee jira bar namni sigale gowwaan udaan garaa ulfaatu gartee humna siyaa jette oromoon inni bakka ifii nyaatee quufee arabii mireet gartee baalee fi harargee kan hunda gurguree fi private jetti kennitee fi kanaan sossoa namicha dheengadda harree oofu ifii bilisoomee waan namni hundi bilisoome siyaa jechuudha bilisoome siyaa jechuudha bilisummaan garuu kanaan hin ibsamtu jechuudha bilisummaa aadaan ta'e guddaan kee keessa kabajaan qabne abbaan gadaa keessa sirraa rashana namoota gariin harkaan ka goobana daacee maarree jiru goobana daaceetii fi inni abbaan tokko adeero ilmaan mililik
ijoollee mililik kaduutee fi kajiruu wal galatoonfachuu jira. Goobanni daacee barra ka gadaa diigee isa. Ka dhufee gadaa rashan yoo eenyu Abiyyimi. Obboleeyyan lamaan ka hangafaatiif ka qotisuu yoo wal galatoonfatan isin maal sapiraayis taatan meenaa hima. Maal sapiraayis taatan. Saniifuu uummanni keenya bilisummaa uummata Oromootti namni himuu danda'u hin jiru jechuudha. Uummanni waan harkatee fi waan dhabee tolchee adda beekaa jechuudha. Namni waan harkatee irra dhaabbatee bilisummaa madaala malee waan dhabee irra dhaabbatee kasaara madaala jechuudha. Meemma Oromiyaan dhugaa dubbachuudhaaf gaafa wayyaaniin bulchiturra tartiiba qabdi moo ammarra tartiiba qabdi. Qaallicha kana baadiyyaan guutuun harkan jirtu baadiyyaan waboo keessa sosso'aa jira jechuudha. Namicha bakka dhaquu barbaade helikoophteraan dhaqee waraanaan naannoo sammarsee sigalee fira milishaa kanaa fi fira kaabinee kana walitti qabee akka waan uummata keessa deemee uummanni hundi isa jaalatu garte itti oriyaa jedhaniin beekaa ijoollee kaabinee tanaa fi beera kaabinee kana wayaa bichuu jedhaniiti beerri kaabinee kana achirraa masruufni isaanii saffaramaa fi itti oriyaan sigalee bakka uummanni kan jaalataa naamiin sakkareeyyaa fi faarsee bulaan kun biyya alaa tattaa'e. Hunoo laalaa gaa dhugaa lafarra jirtu wanni kaabbutaa jaanfaan kijiba uummanni kattiisa jaalataa wayi jaansi galee. Diraamaa kana hunda uummanni harka baree jira. Saniifuu uummanni keenya yoo irraanfattan malee sigalee waan kana dursinee isin himnee jechuudha. Dursinee isin himne. Namtichi kun Bahardaar baatii takka ozoon hin geenye hoggi sadiitti deebi'e Bahardaaritti. Sigalee wanni inni goobana juuf sirni darbe goobana daacee lubburraa jaalatan. Maaliif jaalatan? Ka abbaa isaaniitii wajji mililikii wajji dhaabbatee Oromoo cabsee kasaaraa har'a Oromoon keessa jirtu tana namni gartee lafa kaayee goobana daaceeti jechuudha. Warra gartee Itoophiyaa nu jaarejuu kana warra Itoophiyaa nu gadhaabe aadaa teenyaan bulu qabdi nuun bulu qabdi jee dhaadatu kana namni akka mataa ol qabatan godhe goobana daaceetii jechuudha. Warra sanbira dhaqeeti waan isin barbaaddan hunda isiniif hin godhaa jira. Piliis na deeggaraa jee miidiyaa isaaniirra dhaqee namni jalaa dubbatu dhabame. Beeyma ganjanii kushaasha nuti waan ati taate nu si beeyna dheengadda fuuteeti hiree amantii takka ollaa takka naannoon keenya walitti aanu ka amantii takka wajjin waaqa tokko ortodoksii takka jalatti waliin hoogganamnu wal nu ficcisiiftee wal nu qalchiiftee wal nu gudeechiftee lamuu nutti hin deebi'u jedhaniiti jalaa didan. Utaaleeti gartee eega jarri jalaa didan OBN irra dhufee jechuudha. OBN irra dhufeeti maal je seenaa nu barsiisuus. Bari nama Boorana jedhamuutu wanta jira wanta bulchuu ture Eeltiraa bulchuu ture. Amma maal godhuu deema way edaan boo tikraa Eeltiraa nu teenya jee akka uummanni Oromoo hooy jee jala qabu ummata Oromoo keessa gartee onnee kaasu yaa siyaasaa numa beekta maashaa Allah. Eessatti kan baratte siyaasaa jabdu. Ummata kaafte kaa onnee ummataa kaafatte kaa ummanni si jala kee kaa maashaa Allah. Ummata aboonuma dammeeffatee bira ummata. Wahuma qaban nama kaan jettee janjaartii si galee. Wahuma beeytu dubbatti si galee. Wahuma beeytu dubbatti waan hin beeyne silaa isaa fidde akka beekanii mana eeganii janiif waan hin beeyne isaa fiddee dubbatta silaa. Ummanni Oromoo bar amma gaafiin isaa bar gaafii lubbuun jiraachuutii bar waa'ee Eeltiraa dhiisii dirra dhawaa'uu dhabuuf deemaa bar ummanni Oromoo. Finfinnee gatii kafaluuf tureewuu dhabuuf deemaa bar. Sigalee osoon jijjigaawun dubbatin osoon muyyaaleen dubbatin osoon asoosaa dheengadda wallagga jala buluu turte tanuun dubbatin nama birootii kennamte. Sigala osoo wallo guutuu ummata guutuu Oromoo fuudhanii namaa kennan wallo guutuu fuudhanii namaa kennanii bar lafaa fi ummatallee nu didee falmatee wallo teenye je'ee jala rarra'u jira malee
wallo fuudhanii naannoo Amaaraatii kennan yoo si gale baale kana fuudhaniiti bar Soomalee kennan yoo gurraa dhaamolee faa guutuu ni beeytanii guutuu fuudheeti Soomalee kennan guyyaalee dabalii kan hunda akkasi kenna nuti immoo Oromiyaa jala kanaan ciraati haga tulluu guulediin fuudhee kenneeti magaalaa Harar tana adaree xiqqoo Harargee keessa jirtu tana babal'ifadhaa jeeni lafa asii babal'isaa Oromoo asii buqqisaa xiqqeessaa Oromoo maal jaa Oromoo hangaafte tana hay bal lafa takkaan dhagee haya baana dhageessifoo yaaboo lafa takkaa eeltiraa keessa jira amma eeltira godaanure Finfinnee dhiifnee Finfinnees dhiifnee Dirree Dhawaas dhiifnee waa hunda dhiifnee eeltira godaannu yaaboo nama kakaafte kaa maasha Allah way nama kakaasuu nama beekte yaaboo bara ajaa'ib manatti an oggiin akka taa'ee viidiyoo laallu wanti kun gaafa san ija waanu qara'e moo sammuu teenya waanu qara'e moo waanuma akkanaa tana deeggaruu turre maaliif haasoyin isaas salfachiisa osoon aliif hin jenne baan jettu bara quraanni kun oggii qaramu bara aliif baataa jettee qaraataa amma aliif asuma dhiiftee baallee asuma dhiiftee saani jettaati dhayte namni silaa gaafii qeeroon kumaatamnitti osoo nama waa beeku taate Oromoos kakaafachuu dhiiseetuma caljeetuma maal godhani beekta waan namnitti isaan qeequ tana firraa deebisee fixa hattuu tana fuudheeti gartee itti gaafatamummaa jala galchee ergatee immaa nama jibbisiisee yoo qaqqalee ugana namni hattuu sagalee ta'u hin jiru hattuu tana fuudheetuma itti gaafatamummaa jala galchee alaabaa Oromoo tana fuudhee caffee Oromiyaatiin lallababu dhiifama jee hunoolaal alaabaa teessan gaddisinii dhaabe daangaa Oromiyaa kana fuudhee fiinxaa saraaramu amma daangaa keessan ka dur isinirraa sarbame hunda hangaan tiyyaa sarbisiise hunda isin harka deebisee bal lafa takkaa jira ammallee lafti teessan kanarra guddoodha ilaa eeltiratti isinii jira bahara diimaa isin daangeessa hey na wajji kaa'u zoojee wallaahi anuu asiin galaansii jee kachi jiru dhiisi nutu warri biyya qananii kana jiru asii qananii tana dhiifnee gallee aduu san keessatti reefi keenya awwalamu doomaan ammoo asii joollee raayyaa guureeti haadha raayyaa milishaatti ijaaree milishaan gibir as kenni jee haadha raayyaa ittisaa cafaqa ganda keessa ilmi immoo dirreerra jiraa beek ilmi dirree gatii kafalu jiraa beek galgala oggii dirqama raawwatee haadha saddawwal wayaarra milishaa aliyyi abalu kabbadeen tafarraan miitirqishoon bar milishaan dhufeenna tume yaa ilma kiyya jettiin haati kana dhagee haadha raayyaa ittisaa asii boochisa abbaa raayyaa ittisaa asii boochisa daangaa raayyaa ittisaa amma ijoolleen Harargee irraa dhalatte ijoolleen Baalee dhalatte ijoollee Gurraa Dhaamolee dhalatte ta koofiyaa diimtuu uffattee deemtu jira ta tulluu guuleetti dhalatte ta jijjiga dhalatte ta naannoo Harargee tan kan inni saamsisu jiru tan ta dhalatte ta raayyaa keessa jirtu jira yaaboo bara eegaati waraana kuttee yaaboo ati leen jirre jirta gaayii bar Soomaleen dhuftee Gurraa Dhaamolee illee fudhatte way maarri illee fudhatte si gale jaanitti himan lafa ijoolleen tun irraa yaatee kursii isaa protect godhu jirtu tana saamsisaati si gale isin ammallee eeltirumatti ol yaaja si gale dooma waan beeku jechuudha si gale namni sila even warruma maatu magartee raayyaa ittisaa tanaafuu kabajaa kennuu qabaa jechuudha namni waa beeku sirni namaan hoogganamu wadallootii tanaa miti sirni namaan hoogganamu silaa nama isa tajaajilu raayyaa ittisaa jechuun nama lubbuu takkitti jijjiirraa hin qabne tana sii kenne jechuudha silaa maatiin raayyaa ittisaa kabajamu qabdu osoo nama waa beeku taateedha tana hunda warra gartee waan kana godhu hunda xaraydee silaa gatteessiftee namni guutuun akkasii siidhumaa jechuudha nagahumarraa asii Oromoo cafaysiisaa milishaarra jaartee cafaysiisaa gibiraan gidirsaa
sigale buusii milishaatiin gidirsaa sangubbarraan yoom buusii milishaa itti xiqqaatte kaan shiftaa akka faqqadaa sanfaa itti jaartee barama faqqadaa maallaqa bakkaan gayatee finfinnee taa'ee bashannanu jira bara mana meeqa jaarrate sigale kana hunda itti jaartee waboo gootee ummata zarafsiisaa sigale sangubbarraan tokkicha mirgasaa gaafate mataa keessa rashanaa jettee gartee qoree nageenya gaddabarsitee qoree nageenya nama isin afaan dubbate numa rashanaa jechaa mee ummata kamtu sii dhaabbata osoo nama tokkootu eeltiraa nama boorana jaamuu bulchuu ture jettee dubbachuu dhiisi jannataatu eeltiraa jira osoo jette eenyuutu qawwee sii dhaabbatee sii dhabu amma ijoolleen dillii Tigreen dheengadda akkasi boojite namni 943 loluu jibbeeti si fakkaatte onnee dhabee si fakkaatte maal waan gatiin qabne maaliif dhumne jennamne harka ol qabu jira arra woboon kunoon jala seenaa laala akka wanni kanatti akka bishingaa kana walitti hammaaru jirti